Ashama akkam jirtu nageenyi keessan bakkuma jirtanitti dachaan dabalee isiniif haa baay'atu. Isiniin jedha har'a qophii tokko isiniif dhufee jira. Innis maayinni walaloo tokkodha. Kanaaf walaloo kana immoo haala gaariitiin agadhumatti akka dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Kanatti aansuudhaan laayikii koomentii keessan naaf kennaa. Kanaaf warri chaayinaalii kanaaf haaraa taatanis subscribe akka gootan abdii guddaan qabaa na jajjabeessan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo walaloo barreessuudhaaf ogummaa isaa xiqqoo qaba jedhee ni yaada. Yeroo dhabullee haga yeroo argadhetti walaloo adda addaa isinii qopheessuudhaaf akka isinii qopheessuus abdii guddaan qaban isiniin jedha. Obbolaa koo biyya alaas biyya keessas teessanii sagantaa kana dhaggeeffattan guddaan isin galateeffadha. Gamanumaan gaa yeroo keessan fudhadhu gara walalootiin imala. Kanaaf walaloon koo har'a shamarran Arabaa ka jedhudha. Itti hafuufna. Obboleettii koo yaa ishee Dubaay jirtu. Obboleettii koo yaa ishee Beerut jirtu. Obboleettii koo yaa ishee Jordaan jirtu. Dhugaatii qabdu mee aduun kee haa himtu. Obboleettii koo yaa ishee Bahreen jirtu. Obboleettii koo yaa ishee Kuweet jirtu. Obboleettii koo yaa ishee Suudii jirtu. Obboleettii koo yaa ishee Yaman jirtu. Obboleettii koo yaa ishee Qatar jirtu. Dhugaatii qabdu haadhoon kee haa himtu. Gootota hojiitii addunyaan beekamtanii maqoolii hedduutiin kan waamamtanii kan akka shamarran Arabaa eessumaa arganii. Maqaan ishee guddaadha akkuma hojii isheeti kan hunda dandeessuu koo maal dadhabdaa ati. Jireenya kee guddisuuf biyyaatii godaantee abbaa fi haadha keellee baay'ee isaan gargaartee obsitee dandeessee dadhabbii kee dhoksitee anatti toleera jettee maatii kee mooksite. Yoom sitti toleen beeku keessa keessi qofaaf waaqa qofa kan beeku rabbii qofa jireenya kee kan eegu jabaadhu jabduu koo. Bareeddee miidhagdee abaabootti baatee akka bareedinaan eenyu si fakkaate. Dhoksiteetu malee dadhabbii fi hariin keessa kee kan nyaate. Hunda dandeessuu koo ati maal dadhabdaa? Shamarran Arabaa addumaan uumamte humna guddaa qabda. Ganamaa galgalaa yaaddoo ishee gamsiise. Ijji ishii rafuu yoo hawwitus yaaddoon jireenya ishee hirriiba yoom qabsiise. Jabduudha barsheen qaxalee namaati. Boruu isheetiif jettee har'a ni dhamaati. Hundumaa dandeessaa maal dadhabdaa miti. Jireenya guddina yoomuu ni hawwiti. Maal jedhee si waamu jecha noosiif dhaba. Shamarran Arabaa ani yoomillee yoo ta'e kabaja guddaan siif qaba. Waamamtee hin quuftuu akkuma madaamiin ammaa si waamtu. Dadhabee hin beektu deebitee shumaanuu kan gammachiistu. Obsaaf dandeettiin horma faana jiraatti. Shamarran Arabaa maaf maqaan taane waamamti. Mee kan akka shamarran Arabaa eessummaa jirti. Ogummaa ishee baastee hundumaafoo hirti. Dadhabeera jettee yoo maara galfattee naaf gameera jettee mee eenyutti himattee gubii keessa isheetii of keessa dhoksattee natti tolee jira jettee kan namootatti mul'atte. Narrafa hin jenne hijji ishii silaa hirriiba hawwiti. Eessuma isheen rafti niitiin mana sanaa ammaa waamti. Mul'an ishee mul'ata gaarii argiti. Boruu isheetiifoo jireenya gaarii hawwiti. Jireenya ishee guddisuuf biyyaatii godaantee abbaa haadha koo hin jenne hunda dhiistee baate. Imimmaan ija ishee lakkuudhaan lolaastee haarii keessa ishiitii imimmaaniin of keessaatii baastee
Dadhabeera sin jettu osuma dadhabduu obsitee jiraatta. Ati barna dhibdaa mee maaluma laata? Hunda dandeessuu koo yaa bara fakkaattu narra gaasiif bahaa shamarran Arabaa kan akka keen jirtu. Jabduudha bar'atii ofumaan of jajjabeessita. Bakkuma hawwitus ofumaan of geessita. Gara kutatteetti koo eenyummaa kee gahaa isa tadi dandeesse eenyutu danda'a? Eessayyuu yoo deemte yoo maara galfatte firaaf lammii qaban keessa deemte hojjatte? Shamarran Arabaa dandeettii akkamii qabdaa? Jireenya kee boruu guddisuuf har'a ni dadhabda. Karoora baafattee jireenya ishee guddisuuf har'a ni dadhabdi. Mana namaatti of hin hambisuuf. Obsitee waggaa meeqa lakkoofsistee dhamaatii keetiinuu namoota meeqa gammachiistee? Balaliituu koo allaattiin siin jedha. Balaliitee eessuma qubattee jireenya kee keessattuu hagam gubattee? Ijoollee isaanii akka ijoollee keetitti guddistee eenyumaan akka caaltu ofumaan of mul'iste. Jireenyi biyya hambaa yoomuu sitti ulfaate maaliif sitti ulfaata kaayyoodhaafoo baate? Gadi jettee bultaa hundumaa dandeessee obsitee kunoo yoo nageesse? Obsi tokkittii koo obsi hunda caala waanan siin jedhuun qabu kanuman siif mala. Shamarran Arabaa dhumni kee haa tolu humni kee ati dadhabdus bu'aarra siif haa oolu. Guddaa galatoomaa walaloo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan keessan naaf haa baay'atu. Walaloo feetan walaloo sin gammachiisu walaloo kana nuu dhiyeessi jettanii karaa koomantii yoo naa barreessitanis haganuma yeroon argadheetti walaloo kana siniif qopheessuu ni danda'a jechuudha. Yeroon argadheetti anillee shamarran Arabaati. Maaliif seenaan shamarran Arabaa kana qofaa miti? Yeroo xiqqoo keessatti yeroon argadheetti kana qofa barreesse malee seenaan shamarran Arabaa kana qofaa miti. Kana caaladha. Kana kan caaludha. Kanaaf shamarran Arabaa jechuun gootittii hojiiti. Gootota hojiiti. Kanaaf guddaa galatoomaa yeroo naaf kennitanii haga ammaan na dhaggeeffattanitti guddaan sin galateeffadhaa. Naa jiraadhaa. Baay'een sin jaaladhaa. Shamarran Arabaa marti keessan sin hundumtuu haadhoo kootii na jabeeffadhaa. Wal jajjabeessuudha. Kanaaf hamma qophii biraatiin wal deebinutti nagaa naaf ta'a. Bye.